warreen horii eegan horii Inni moo tajaajila Mubaarik dhagee mo'achi. dhaggeeffadhu dhuguma sadaqummat raamooti malaqee maarre maal Mee namni wallaahi tokkoon haadha keetii mucaa kanaan dhukkubsata jedhe rabbi isaa ajjeesu mucaa kana. Tokkoon haadha keetii namni dhukkubsatu akkamitti masaraa mootummaa. isaa miti masaraa mootummaa maal dhaqama joonatti mamee adda addunaa baasa maal dhaqama fakkeenya maal fuchuudha. amma gadi hin ba'u ennaani doktora biyyii dubbisuu barbaadeetu amma hin ba'u ennaan amma hin ba'u edhanii sa'aatiin hin geenye natti fakkaata naannoo sa'aatii ja'a akkas torbana fakkaata nu viidiyoo guutummaa waraabeera. Wallaahi mucaa dhuguma silteedha kiyyaan kun. Kiyyaan kun dhuguma silteedha dhugaa rabbi silteedha yaa silteedha baar. So siltee ta'uun isaa sobaa miti jedhanii. Dharoo wallaahi billaa kiyyaan kun siltee. Siltee jechuudha akka harree waan goote dagattaan. Inni siltee miti jedhanii siltee jedhanii baar. Anneen giddayyuu nama naannoo isaarraa goddinyaan koo ijoolluma ollaa isaatii mucaan aggaaroo inatti miteetti baar. Siltee jedhanii baar. Wallaahi Oromoon keenya kun maa siltee kana gargaartiin jedha baran kana dhibu. Oromoon keenya kun maaliif gargaarti? maaltu sin dhibeedha kaamil maaltu dhibee maaltu sin dhibeen hun jechaa jira. naffa miti wallaahi ni naafnu hundi keenya yoo tunni nu ol ta'e malee yoo tunni nu gatee ni naafnu garuu waraqaa maatii sanatu dhukkubbitti sanatu nu qorqore bar tabboon tun dubbattu Situn nuti waa dhagee. jechuun waan masootii wallahi laazima isaayi waan nu dhibu hin qaba maaliif itti fakkaate akkuma isaa kana kan biraas dhufee raawwatee na dhukkuba jedha hin kennina. Assalamu alaikum ya jamaa dhagaamu sagaleen keenya. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh noori Kanaafiyyuu Hirsan Waalaikum salaam. yookiin immoo wanti amma waa'ee isaarraa nu dubbisu waan guddaa keenya duuba dhufu ofirraa hambisa. Maaliif nuti amma biyya ormaatitti kan qubataa jirru namaa fi miti Jirra. Kanaafiyyuu kanadha wanti nu irraa dubbatu yookiin immoo wanti nu dhibu jechuudha. Maaltu sin dhibeessa jechuudha. rakkoon qabu Inshallah dhayanii keessan. qabbantu Eda dhagaa sadaqaa erga kennattanii gaabbinaa ta'uuf duraati osoo eeggadha obboleeyyan. Jireenya keessan fooyyessaa kaa nama gargaara. ijoo wallahi warra Itoophiyaa ijoo siluma gargaarsa kana ijoolleen Oromoo wallahi bar warra nuti ergaa warra Dhugaa isin shamarran obboleeyyan hundaa isin jireenya keessan ofataa ga'aati. Abbaan irraa fi biyya gurguddaa jiru haa sadaqatu wanta isin dakalu. Masgida rabbi ijaaraa ofeetan. Ka guyyaa maali yeesame Saatti sa'aatti jalaan dhaabate. Dhuga mubaarikiiti dhugaa rabbii namni namumaa fi garaa laafuu Amma ni damma afaan dibatee uummata gowwoomsaa rabaa. Isin of eeggatu. Namni keenya jechuudha yeroo hiyyummaan itti jirtu maataa kan qabata malee jechuudha. Isinumaan bakka guddaa gahee deebiitiin itti quufa namni keenya jechuudha. Erga mubaarik jechuudha obbaraa dhugaa rabbii ijoollee. ijoo maqaan baduurra jedhaan maqaan baduurra maal ta'uu jedhan ayi wallahi jechuun nama jechisa garuu wallahi badii guddaa hojjete garuu ammatu akkasumatti lamanan ijaarradha biyya kanaa ba'uun barbaada Itoophiyaatti galuu barbaada namni kennaaf bar wallahi ijoolleen manni rakkoo keessaa baasanii ijaartiif sila ijoolleen manni sila rakkoo keessaa baasanii deemtee ijaartiif hin kennitiif yoo tonni kadhate hin kennuufi garuu saba biraa kadhate barnu miti kan keenya rakkoon qabu saba biraa isaan amma maqaa balleessan ishee hamma Aasiyaan fa'i maaluma jettiin Aasiyaan mubaarak ijarri ijoolleen sun ijoolleen amaaraa diiwutu gootee ilaalaatti maaluma jettiin ofii ta'uusu billa. haala Aasiyaan sun amma amaariffaan dadhabdee oromiffaan amma deengadda viidiyoo waraabeen jira mubaarikii adaraa rabbii jedhiiti dhugaasa jetteen bar too amaariffaan sun Aasiyaan moo rabbii jedhi mubaarikii dhugaasa jetteen hin qaanfatte seenu in saalfatte ka in boosse mubaarikittiin amaarri sun hin boo'ee bar boo'ee kadhatee fi bar ijoolleen amaaraallee nama satti dhiyaatu a'uuzu billa. Wallahi laazim. isaan immoo beekamoodha bar dhugaa rabbii
Isaan immoo kijibani bar. Ay silte. Silteen akkasitti nyaattee birrii Oromoo. Mucaan hin kajiba wallaahi dhugaa rabbi jechuun idhaa inni duruma yoo dhani joo dhukkuba sukkaaraa hin qabaa hin hima gisuma hundaayyuu dhukkuba sukkaaraa qabaachuu nima qaba jedhan isa qabaachuu isa kalees hin qaba jedhan garuu dhukkubni isaa erga indirii dhaquutti turkii dhaquutti of hin amanne maaliif turkiin dhaqaan inuma hin galan jedhu maa hin kennaa koo namni akka ammas ituunni turkitti sana himuu qofatu badee ba'a. Waan siin jedha rabbi haadha manaa koo fudhadheen galaa dhukkuba sukkaaraan qaba galeen biyyatti tuktukii makanarraa isinin gargaara akkuma duraaniitti isin tajaajila ijoolleen rakkattanii waayifaan Itoophiyaa keessa jira mana naa bitaati galeetanii mana koo keessa taa'ee isin tajaajila akkuma kanaan duraattu jedhe dhugaa rabbii namni hin gargaara garuu kana dhukkubsatee na dhukkuba jedhee waraqaa sobaa fida waraqaa dhugaan fidu har'as boris waraqaa jetti ijoolleen har'as boris waraqaa jetti waraqaan soba waraqaa waggaa tokko duraati jedhan sanuyyuu immoo kan isaa miti jechaa jiru ijoollee warri ingiliffa beekanii dubbisuu hiikaniillee afaan oromootti illee hiikanii dubbifama ingiliffisiyaan akka duraanii. Dhuguma darraseen argitee. Amma jechuudha. Tokkoon keessan jechuudha. Mubaarakiin dhukkubsatan jedhe namni dhukkubsatu jechuudha. Dhaqee masaraa mootummaa biyya sanaan daawwadha jedhee jechuudha. Masaraa tolin seetu jechuudha. Dhugaa mucaan kun fayyaa qaba. Birri namaa malaan nyaateera birri sababa. Ijoollee Oromoo jechuudha. Mucaa kanarraa barumsa fudhaa. Rakkataa Oromoo keessa ni gargaara malee jechuudha. Akka nama qaaroo maleetu akkan gargaare lamu. Wallahi bakka itti muruu wallaalleen bakka itti muruu wallaallee nan fooyyee jedhe nagarree obboleettiidhaan hin gaddaa. Obboleettii isaatiin siiduunaadhaan ergini Itoophiyaa galee qoricha shukkaaraa marfee waraanallee jedhe bara. Fudhanne dhukkubaan jiru. Dhageesse miti? Dhukkubaan jiru har'a kunoo guyyaa lama deeggartii sana galeeyyuu guyyaa lama. Garuu kijibanii akka itti walirraa birrii nyaachuun hin ta'u. Hiyyeessa baay'ee jira ijoollee kan waan dhuguu hin qabne immoo dhukkubsatee sirriirra ciisaa jiru. Dhugaa rabbii hiyyeessa baay'ee jira. Rakkoon qabu garuu sobuun hin ta'u otoo akkasitti fabaasee kadhate namni numa garuu. Ay Mubaarak. Ay dhugaa Mubaarak seenaa hojjete bara duraan. Oromoo irraa qofa hin nyaanne bara sabaa sabalamii irraa nyaate yaaki. Amaara irraati. Siltee irraa. Tomo Swedina gargaareera andee dirguma. Wallahi. Yeah. Atoni Mubaariki gargaaru baadhe Swedina gargaareera Sweduu. Sewa yaa mana keessa olti dubartiidha. Yaa Rabbi ummanni bara ummanni. Naale body saamee uummatuma waan ittiin jiraatan dhabanii amma uummanni kaayiroo kuni dhugaa Rabbi uummanni kaayiroo kuni hojiin dhaquu mana madaamii keessa taa'ee dalagu hin kadhata bar taa'ee abaaboo. Laa waan jiraatan una qabanii bar. Ruuza nyaatu barre ruuzaa fi daqiiqii zayitii UN kennaafi bar. Tola ciisanii nyaatu jira. Birrii namoota xiqqoo kaffaltii immoo qabu bar. Waan ittiin nyaatan ni qabani garuu waan ittiin biyyatti ergatanii fooyyatan barbaadu malee. Waan nyaataa jiru ji'a jaan kennitiif jechuudha UN birrii xiqqoollee agaya jira nyaatan manallee kenniti. Jarri baqattoota waan ta'ani. Kanaaf mana madaamii gallee hojjechuurra asirra teenya kan argannutu caala jedhani bara. Amma ijoollee humna keessa dafqanii fiduu wayyamoo teessanii kadhachuu wayya daraa Rabbi bar kadhattu see bataskaana maaramii fi lafiitii keenyaa fakkaatu bar. Kadhattoota yeroo gabaa dhaqan hin beektaniitin. Kadhattoota jira bar yeroo gabaadhaan nama bataskaanarra deemanii sila maaram sila Gabriel sila Joorgis warra jedhan dhugaa Rabbii ta'anii kadhatu bar warra fayyaa hin qabnetu. Mee akkamittiin namni fayyaa qabu taa'ee abaaboo tokko daaguuti maaloo tokko naa kenni jedha. Olgaleen dalagatu mana madaamii. Yaa daraa Rabbii mee ilaala. Injiru mindaan injiru dalaadoo kana sirraa argatantu jaalee. Kaayiroodha akka suudii kanatti kaffalan riyaalaan kaffaladhan. Kaayiroodha. Wallaahi tokkichadhan. Bas illee mindaan injiru maa jirre injiru eduu barbirriin injiru kana sirraa argannutu caalaa dhugaa Rabbiin injiru maali ijoollee baay'een bar dalagatanii galanii jiru maal ammaa isheenii obboleettiin humukaanis eenyu isheenii maqaan isaa joo intala tokko goddanyaa humukaanis kan obboleettii haadha kaanusiiti. Mucaan suni bar mana rabaa keessa dalagaa jirti ijoollee baay'een mana rabaa keessa dalagaa jiru. Mana rabaa jira akkuma biyya kanaa garuu hojjetani.
hin kadhatu ta'ani mee kadhachuu wayya moo hojjechuu wayya utuu fayyaa qabanii ta'anii kadhatu. Habibti dadhabuun barbaadan hin taane mataa'anii gaggara gaggalaniitu argachuu barbaadu malee. Barkanaaf abbaan barbaade mukatti cabsee abbaan barbaade arrabsaa. Mubaarakiin abbaan fedhe arrabsuudhe uleedhaan haa tafaa. Mubaarak si jammaroo namoo miti kutaa tokko bakka silteedha waan ta'eef tokkoon haadha filamuu ganda kutaa tokko keessa keessatti ittiin nama arrabsitu. Silteedha kana silteen waa namaa kadhattee birisa sablammii nyaatte sobde. Abbaan fedhe dhaqee funyaan keessaa dha'uudha.